عجب 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 عجب. होता है होता है दुबिन जवाते आखिर अशम 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 अशम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अक्कम यो मार जिरते में हायो अबियो हाय में अरकफूनेगा daawwattoota feesbuuka sheeka abbuta way ilmaan dhugaa ilmaan haqa invite godha share godha sagalee ummata keessanii taa mee share godha invite godhaati ummata keessanii sagalee taa nuti sirna faarsaa aktiivistii ummataatiif hin jennu beeyta waa'ee ummata keenyarra maaltu dhufa ummanni keenya maal ta'uu qaba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganagayaan dhuftan way wayyo jette gaafa kaanii aboo ijoolleen biyya teenyaa takka. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboo addaan turreemi. Wa alaykum salaam. Mee invite share godhaa walii daddabarsaadha. haala yeroo kanaan nu dhibee dhufne sigalee ummata keenya waatti himu qabna. waan keessa beenurraa isinii himna nuti sigalee akkanumatti ka korbeeyyee asirraa ni yinu sigalee sheeka abbutaa jechuun madda fuunee isiniif hinna sigalee itti fayyadamuu wallaaltan malee sigalee hoodii tana fuunee tikkatti bilziqinnaa tana bantan akkatti banattanii seentan hunda isinii himna sigalee yoo ittiin fayyadamne akkam isinii goona mee rabbi sodaadha. Wa alaykum salaam sheer tolcha jaalo dhuftee nagayaan aboo jira isaan badahay jira naman dhiyeessitanii bartanaafi tiktok irratti isin irraa galuu yaan amma tiktok ganda maraatuu san gara teemi ganda akkasii walkaa'ee isaa baasu san sanitti isin irraa galuu yaan aboo Facebook kana akuma noorka qaqqabbaneessitanii maalisa nama gabroomee un fakkaatanii nama gabrummaan itti jirtu nama gartee gabbahee galuu dadhabe nama gartee qotatee hotaraa galfachuu dadhabe fakkaatanii nama quufni irra qotee fakkaatanii yaa sababa way ajaa'iba rabbi sheer godhaa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabo baganagaan dhuftan aboo waboo tana mee harka ililli facaasaaf mee waboo ijab yaa akhi waan umniti namaa gootu baranumaan harkaniiti mee harka ililli facaasaaf waboo jaa sigale adeero nama meeqanu harka qaaneysee namichi hayyuu meeqa fuudhee hidhannu harkaa aboo nama kana gadhiisi qiyaamaan nubbaatee wallahi idan nama khutaa torba barateetu nama haadver birraa bee hunda idaan deemee rabbi sodaadhu humni tingoomtu woboo viiva yaa akhi humna jechuun tingoomtu andugaan isinii hima nama khutaa torba irraa bee namni haadver birraa hin bahe yoo jee bar faranjiin bilaashi duurummaa sii kenniti الكبجة من الحرفر بجابر عربني سيقاله خبجان حرفر بالرابهودا دورم ما فودوراني بكم تيجا سيقاله نميجي خطا تربر رابيتي ورانا كبا نما حرفر بالرابي نما نتيقو تخيني نوندن هاركا هداني دا چل قولي سو وابون سيقاله وابون غرتي جراچو قبدي وابو جاچو قبدن بو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان لفتن ندي هيزن. فيفا يا أخي. نمني يوم نكبان نمني سيلا دوبة تنجرو. تخريتي تكوتنا لا لي تخريك ويوا مليون سدي. أكتب بالذكرنا بي ويواتش سجرتو لا لي هم نابر دبين هم نا يا أخي. مالتاتيس. نمني نتنا مني إرجم توتا بالذكرنا دي زيجل. عندو جمان سنيم. خنابو ده أورومو هم نيسورت توجتشو قبنا ماله. Oromoo qindeessinee humnee surratti hojjechuu qabna malee
Hayya hay. Boqiyaan nu beemisa. Isin kuban qabdanii. Yaa boo rabbii jii gadhiisi jara kan. Aboo jaawar gadhiisi. Aboo taayyee gadhiisi. Aboo maarroo gadhiisi. Qiyaamumaan nu beema. Ijoollee barattee tana fuudheetuma namichi waraana qabaame. Hidhaan hin datti. Viva Wabo jechuu qabdan amma. Sheer godha. Akkam ture mee guyyaan keessan baga nagaan dhuftan isiniif baga nagaan neeyitan baga nagaan neeyitan walii daddabarsaa sheeni keessan dhufee sheeni laa'inarra jiraa jaa walii daddabarsaadha. Gartee haala yeroo haasawa Jaawar Mohammad maaliif PP iyyisiisee namichi huyyoo usees PP numa iyyiti maa usaa yoo dubbatees numa iyyiti dhiiroo kom duraata. Yoo du'aagaa qaniin hin geenye rabbi nurraan ajjeesine rabbi umrii haa dheereessu sigalee hanga rabbi jiraachise haa jiraatu. Yoo inni calje maa calje Jaawar maa callise maallaqa keessa nyaate ilmaan keessan ficcisiise bar piippumaa Jaawar callise Jaawar maa callise jan isaan bar waan inni itti callise callisi isaa yaachisa yoo dubbate isaa yaachisa. Hay gurbaan kunii fi akka uma duraata ana ajaa'iba natte. Ingedde interview takka gartee ibsa kenneeti iyyu jiran sigale raayyaa hirrisa biyyaa jee gaafaan anaasa'u meeqa keessantu yaadatame awwaanin keessa beekurraa hin haasawa beekta waanin keessa beekurraa hin isin haasawa sigale raayyaa hirrisa biyyaati malee kun raayyaa ittisa biyyaati miti kan Oromoon fixuu deemu kan Oromoo jenosaayidii godhuu deemu kan Oromoon dhabamsiisuu deemu kan Oromoon xiqqeessuu deemu kan gartee Oromoon gatii itti kafaluu malee amma booda maal jaan sirna dhufu keessatti Oromoon ka biyya jaare maarree abbaan absoo faan garre mitirkishoo milliyyoo faan garre Biraanuu Juulaa faan garre siin juu deemu maal sii godhe Biraanuu Juulaa maarree abbaan absoo sunis maal sii godhe warri Mililikii loluu ture sun warri Haile Sillaasee loluu ture sun sigale wanni isaan godhan gabrummaan isaan gaafas sirra gaddaaban hanga arraa kunoo masaraa Mililik taa'u jirti sigale saniifuu obboleeyyan keenya dhugaafitti hima sigale Oromoon biyya jaare mitirkishoo maar Oromoon biyya tam jaare qiyaama firra jaare mal sigale saniifuu dhugaas walitti himaa hojii yaa'uun dirqamaa jechuu sigale dhugaa walitti himaa hojii yaa'uun dirqama kana hundaasi walaa khazaa walii qabnee guuta keenya jennee matarra naqannee yaa'uun we are tired man. Share godheeti waliin gahe Jaawar irratti wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ziizo baga nagaan dhuftan hundi keessanuu amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa duraan dursuudhaan haasoyni Jaawar Mohammad maali PP iyyisiisee tajettu itti aansuudhaan TPLF Shaabiyaa fannoon wal tahanii gaddeemu jiran jedhanii ololli deemaa jira kanarrattiin gartee gabdi bu'ee dhugaa jirtu waanin keessa beeku isinii himaa jechuu sigale dubbiiti yammaas ittuma dhuftan ni turtan malee ittuma dhuftanii jechuu gaafaan raayyaa hirrisa biyyaa jee haasoo isin jookittiin jira seetan arra Jaawar gabbee takka takka lafa isinii naq wayna waggaa tokko duraan isinii haasoo ture raayyaa hirrisa biyyaa kan Oromoon itti jenosaayidii ta'u teessu kan barataan Oromoo itti dhumuu taa'u kan Oromoon gatii itti kafaltu gatii gartee galatan qabne bar yoo waraana taate galata qabaachuu qabda bar veteran hospital veteran home jaaniiti bar biyya Ameerikaa tanatti gartee warri biyya sarvi godhe jaanii kabajaa qabanii yoo ijjitee si bayit yoo harki sirraa murame yoo miilli si cabe sigale fuudhaniiti wanta si darbanii tajaajila hospitaalaa tokko waraayyaan itti isaan qabu mana barnootaa tokko achirraa gale kan itti baratee barumsa isaa fooyyeeffatee dalagaa nagayaa barbaaddatu amma biyya tana yoo koolleejjii murtee deemte gaafa dhuftu koolleejjiin firiidha siif sigale mootummaan kabar godheeti koolleejjii san xumurattee dalagaa bireedduu deemtee seentaa jechuu kabajaadhaan have you ever serve US military sinja waraqaa hundooggii guutu sigale
hangas takka waraanni kabajaa qaba jechuudha. Biyya guddatte tana keessatti hangas takka waraanni kabajaa qaba jechuudha. So waraana gartee kabajaa qabuu miti jechuudha. Waraana kabajaa qabuu miti. Kan gartee amma namni itti fixu. Dhiifama. So waraanni gartee waraanni kabajaa qabaachuu qabaa jechuudha. Amma duraan isin haasa'e raayyaa hir'isa biyyaa itti malee kun raayyaa ittisa biyyaatii miti jeetiin isin haasa'ee ture jechuudha. Sigalee arra kunoo gootonni keenya hundinuu dhufanii waan kana adda isinii baasanii bagga gartanii isiniin ja'a jechuudha. Amma gara sagantaan dhufeef ittiin ce'a. Duraan dursuudhaan Jaawar Mohammad nama qabsoo tanaaf gatii kafale. Yaada tokko irra waliif galla anis yaadaan irra mormuun qaba. Garuu dhugaa inni qabu walii haa, dhugaa Abiyyiis qabu haayaa fi sigalee dhugaa qabnu walii haayaa. Abiyyummaan sunu yoo dhugaa qabaate dhugaa haayaa fi yoo waliin tarkaanfanne fuulduratti tarkaanfanna malee waan dheengadda dabarte gartee fuutee zeeroo gootee sigalee bakka kaleessa irraa haateef zeeroo godhaa dhuftee bakkuma irra jiru magaalaa namicha haxaa'ee yoo natti faarsite kun gartee gurra nan seenu jechuudha. Sigalee jijjiirama kana namni gartee diiyaaspooraa faca'e. Diiyaaspooraa gartee gosa gosatti paartii jaarrate. Diiyaaspooraa ganda ganda jaarrate. Sigalee namni gartee wali qabee jijjiirama arra gartee qaallichi kun hattuu ittiin gartee bileenara godhe. Durriyyee akkasaa barandaa jalaa wali qabatee wadala gartee nyaatee dhuguu malee gaafiin gaafanne waa takka keessa hin jirre wali qabatee arra ittiin baacu kana eega rabbiiti. Ani waan kana gartee ittiin kakadha Jaawar Mohammadiitu Oromoo walitti qabee fidee jechuudha. Jaawaris akkanuma zeeroo irraa kaasee fidnee jechuudha. Qabsaa'ota gartee dukkana keessa itti baqanii itti caphanii sigalee itti caphanii akka ulee warri fiigu walitti dabarsu kanatti sigalee ulee walitti dabarsanii ulee Jaawarit dabarsanii jira jechuudha. Sunillee galatoonfatamuu qabanii jechuudha. Mee qabsaa saniini Jaawar fuudhee qaallicha kana dabarsee booddisaa qaallitti taatee jechuudha. Mana tuqaanaa keessatti hidhaa taatee jechuudha. Sigalee nama harree hoobee galanni dhuufuu jedhante Oromoon hoggimammaayitu. So arra kan ittiin bashannanu jiran kun kan ittiin miliyeenara ta'an kun kan hoteela ittiin gartee Atlaantatti airpoortii biraa hoteela ittiin bitanii maqaa firaa hundaanii gartee asibbitu jiranii jechuu Baalagizeen Miizeen Shimallis sigalee maqaa firaa hundaanii hoteela biyya alabbitu jiranii jechuu. Sigalee so kan ittiin akkana ta'an kun qabsoo gartee anaa fi ati Jaawarfaa wajji taanee itti caccabnee itti gartee itti baynee itti waan qabnu gargaarree asiin geenyeeni jechuudha. Arra gartee silaahu quba kanuma jiidhu arraaban jedhanii warra hektaara harkaa qabu, warra kondoomineemii harkaa qabu, warra maallaqa qabu jechuu kan isin faarsitan. Sigalee dhugaa bira namni dhaabbatu xiqqaadha jechuudha. Arra Jaawar dhugaa harkaa qaba malee maallaqaa isin qabu. Qeyroo akka duraanis sosoosanii isin qabu. Garuu nama dhugaa beeku qofa dhugaa isaa galchaafii jira jechuudha. Gaafa dheengadde isin wayyaanee wajji biyya qabachuu deema way jedhanii warri arra Abiyyi jala gale kun akkana jawwee hojii asirra kaayyatee yaa'uun san yaa Jaawar karaan kun si khasaara jenneeti dura dhaabbachuu turree jechuudha. Arra immoo guyyaa inni kophaa tahee gartee piipiin hafteen gartee wayyaaneedhaa isa roorriftu bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Feetan ana akka mataa kiyya biraan dhaabbadha isi yoo barbaadan bira dhaabbadha yoo barbaadan dhiisaa mirga keessan. Sigalee ana amma mirga keessan dura dhaabbadhu. An bakkuma inni jiruun dhaabbadha. Amma haqa ni qabaa yes. Amma namni haqa qabu qabsaa'ota warra namicha kana dura dhaabbatu haqa qabama. Saniifuu amma bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Dirqama jechuudha. Arraba isa deemu beek ilma namaati namni kuni beek.
obsee usu jira malee arraba isaan jaamu waan isatti qeessu kana ni jaalata sitti hin fakkaatin. Anaa fi atis yoo waan kanarraan deebifne itti jaalalnee jirra jechuudha. Itti muddaa sirriitti arrabsaa jechaa jirra jechuudha. So saniifuu hayyoota keessan tiifachuu baradha. Hayyoota keessan deeggarachuu baradha. Namni yoo ati waan takka gootee fi morkee sii godha jechuudha. Yoo ati waan takka gootee fi morkee sii godha jechuudha. Yoo ati waan takka caluma jetteetu hin galatoonfanne waan goonee fi namni ni lubbu qaba sigale namni kun lubbu qaba sigale namni hamilee barbaada sigale hamilee barbaada saniifu tatana asumattiin dhaabe tajaawar ajandaa if dandeessi godhadheetiin dhufa waan ta'eef asuma dhaabeetiin tatte'aan tukkutaa amma wanniin dhufeef guddoon haala yeroo amma dura deemaa jiru kana hundaa'u walumaan harkaa jirra jechuudha. Burjaajii takka keessa galee jira ummanni keenya. Ummanni keenya burjaajii takka keessa galee jira jechuudha. Wayyaaneen nu dhufu jirti. Fannoon nu dhufu jirti. Eeltiraan nu dhufu jirti. Yaa adeero si caala Shimallisiis Abiyyiis kan dhaadatu Mallas Zeenaawi. Nuti ilma wayyaanee ta'uu nun dagatinaa. Nuti guddisa wayyaanee ta'uu nun dagatinaa jedhaniiti dhaadataniin. Taaddasaa Birruu jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu maarree oliiqaa dinqil kanati haasoytu kana isaan gartee beekaati gartee siin ergachuudhaaf sigale sitti fayyadamuudhaaf sigale hoggi miidiyaa irratti asbaan if qaanfachaa if maddii lallaalaa jedhan malee itti hun amanan waan ati haasoytu tan sigale wayyaanee fi shaabiyaa fi fannoo jechuun abbaa fi ilma ka 4 kiiloo jiruus kun gartee narraa himi Taayyee Asqasillaasee pirezidaantii Itoophiyaa Amaara narraa himi namicha kana gorsaasaa Daani'el Kibrat Amaara itti aanaan Amaara sigale jaartiin Amaara inninu Amaara mataan isaa Amaara kasi godhu yaada beekan sigale mee ati Amaarri already 4 kiiloo jira mee Amaarrummaan ati 4 kiiloo irraa eeydu kun kaminaa himi mee if gaafad yaala miito mee gajjiif gaafad mee Amaarrummaan ati 4 kiiloo irraa hin eega jette ilmootee itti gabbartu qabeenya kee itti dhabdu mee Amaarrummaan ati eeydu kun kami kana miidha jettu mililik bara 4 kiiloo jira sigale mililik bar du'aan ka'eeti haasawu jira adwaan lolli mililikin jifate bar faarfameeti qeeroon isaan ichi geessite arrabsamaa hidhamaa gidirfamaa caccabsamaa jirti bar sigale caccabsamaa jirti bar mee Amaarrummaan ati firraa eeydu kun kaminaa hime Amaara jechuun yaadarra walii galee beeka anamma yooni yaada mililika baadhaan mililiki mataan kiyya siifin hima yaada bifaa miti amantii miti yaada namicha sanii qabaannaan ati namicha saniin tokko sigale wanni beekuu qabdu yaada kan mormaa jirru namootaa miti yaada kan ijaaraa jirru sirna sigale sirni yoon bilisoomin Oromoon kan qabsaa'uu tureef sirna sigale sirni yoon bilisoomin abbaa fedhechi geessi waa takka wanni tartun jirtu arra siin himne sheekaa buta sigale hay mililik abbaa keenya yenee lijee nagaa jiraadhuu jeeti boodarra Abiyyi dhaammatee kute namichi wanti hoogganaan fannoo kunis ani ilma mililikii finja Abiyyis ani ilma mililikii finja garaagarummaan isaan qaban kun afaan Oromoo beeka kun afaan Oromoo beeku garaagar kun furdaadha kun qalla
خون الردر خون الرجل خون غندر دلته خون بشاش دلته يو خناتات ملي يا دان غراغر ممان إسان قبا مالي مينايم ميتا كيف قافتي موتو ما أروموتي ميتر كشو أروموتي مليو أروموتي واني أتتجدتو مي مالي نايم تيجي مي مالي نايم هنجرو جاتشو نمني سينا مليك سر فارسو نما توكو برس لمي تك سبتوكو خنجرا شفتون سينا داني بر آدا ساتي بر أفاني ساتي بر مي أرومون آداتم بيبين والقبديف أفان كم أفان فدرالا قوتيف أرومياتم إجارتيف أرومون قديدما بقا چچپا ركچا برم مليك جنوسان چالا أما ركچا جرتي أرومون غوسان غندان كوتا مالين أمنتي والقودي مراچو جرتي سيقل مراچو جرتي ميتو كما خينيا كيسا چميمو أفان كينيا كيسا كبجميمو آداتينيا كيسا كبجميمو سيقل وان قبنوتي أركنمو تن قبنوتي أبني مينايمي سرنا أورومو تجتو خنا نايمي المورومو 4 كيلو جراسين جا مي مال أركتي هرين المو بقرب بوفتي جتي أورومو نقي ممايتو هرين المو بقرب المرتي بقابو فتي جان سيقل المتو قواني ديسي قد فتي تكا دكانا كسي غرغروف تكا قرأي كدكتورة سيتيا فورا سيفودا تشيسوف تكا يو قوتي بولا تاتي قوتي كغرتي جيبوتا انغرتي دچي سي قوتي اتي هارا سيفودا تشيسو غيوم نتي تيغبوت سنيف لما قدسون سي برباچي سامي موتوما وني قباچون سي برباچي سوف خبجاتي تين ايغچو افاخيتيف عاداتي مسومخي اتين قدفچوف يو مسومخي جيس يو سي جيس يو الموسي جلت جيس يو سي قديد يو سي بوكس يو أبا قداس الرارشان مي أورومو تهو نسا مال سي قد نايم المخي تهو مال سفيد مي نايم تقل تنايف قافتي بيتا تكا ورّيتشي قد نفاجر سنون دي برب لينساتي ورّوجين قري تكا خيسا نياتا ورّوجين أورومو رشانو تران ورّوجين أورومو تورچي قدو تران واني إسان الرول نبان أما موميچ منستيرا تاي آنگو نتي مئوي تيغرتي آنگو تنا نار كافوران الرول نبو جرمالي سيچالا إسان تجال نيبر قبرسيوني في أبيجي ترجال نيبر أنا في قبر أبيجي چالا إسان ترجال نيبر وجي نياتا وجي دوغا وجي أجيسا وجي رشانان سيقالي وجوان فدان غدا تراني ورياده تكو قباچو تري ilmaanu mati PLF tu angorro jiraaju meti PLF abba firraay daga ilma khununsaati ilma guddisaati abba firraay gujirtaay adeero ifin sobin kasibaasu yo jiraate ijaaramte moora oromo jabeesite wobo fi hayyota oromo kana tokko wali goote sigale تغرتي خرا أوريتو تنا قبدي ولتي غرتي ولي مرجي غوتي يو فايدات ياديم تا ولتها والدقيفة دا وجيا والجليا سيقالي جتيني خنايو والجلا قبدي سيقالي إرفا يدم تمالي خانا رخنا ناوية خانا رخنا سيقالي بنينسا قدر بنينسا تكان ناوية جيشو مراتو بنينسا أفان كيمبين بنينسا أفان كي يبي خطورنا ويا جيشو مراتو بنينسا بنينسي في لتمنجرو بنينسو تقولين سي نو وبوليسو هيوك أبدا بيخك أبدا وبوك أبدا ورانك أبدا سيالي مالتا هدي أكتيفيستيك أبدا هكا شيكا بوتا غنفا خدوغاس التيم هيوتك أبدا هكا جاور مامكا كتايي دندايا هكا مالين سينجاقا هيوتك هنالكاي سيالي خانك أبدا مي مال دبك أباتيتي سيقالي لكي المما أنا نجيسو أبان نتندفيني بر أبا في الرأي قجرت إلما منا خايتي أبا في الرأي قجرت بر
TPLF fi Abiyyi jechuun abbaa fi ilma. Waa takka garaagarummaan isaan qaban hin jirtu. Namni jaaree asiin gahee guddisee akkatti nama rashanan barsiise TPLF jechuudha. Abbaa fi ilma adda eegu jirta jechuudha. Lakkii abbaan natti hin dhufini ilmi humna qabu kun sirriin nagatuu danda'a. Abbaan inuu laaffatee nama guddaa ta'e mee biyyaadhaa horatee dhufuu malchiisa. Maaltu beeka? Ifiifuu ilmaatu irra badaa jechuudha abbarra. Saniifuu laal xiqqoo dhaabbadhaatiif laala. Mee egaan tanaata TPLF hangana jee booda eenyuutu akka Oromoon tokko hin taane dhorku jira. Ilma TPLF kana shayxaanticha kana abbaasaa yaadee jira. Abbaan isaa haanaa dhufu, abbaan kiyya haana bira dhufu, abbaa kiyyaa yaade jeeti warra tokko tahee abbaasaa achi dhorku jiru kana akka tokko hin taane irra dalagu jira jechuudha.